Assalaamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Shama jirra jirtoota dhuftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyyoorroonni taatan hundi keessanuu anaa dhufe sinjaa like subscribe share nu gochuu keessan hin dagatina. Waan namaa fuunee isinitti haasa'uu yaada kennatuu fi waan tokko tokko jechuun immoo akkuma itti fufeetti jira sanan jedha. Maaliif yoo jettan namni kun maaliif wallolaa maaliif adda deemaa maal ta'e akkamitti yaa waan isaan beekamtii arga qabaniif qofa waan isaan asirratti beekamaniif qofa lolan jechuun mustahiil. Maaliif jennaan namni haa beekamu malee keessi isaatii fi gubbaan isaa tokko miti jechuudha. Wanti isaan keessatti dabarsan ka biraati, wanti immoo gubbaa kanatti agarsiisan waan biraati jechuudha. Saniifuu koomanti irratti kaleessa si jaalannee har'a si jibbinee jirra, adaati nama akkanaati, adaa nama akkanaati jettanii hedduun keessan hin barreessanii fi jirtanii hedduun isaanii dammoo hubatanii jiranii ka hubateellee akkasumatti jira jechuudha. Warri hubateellee galatoomaa isiniin jenna, haa ta'u malee jechuudha. Ka hubateellee bareeda ta'e kan immoo hin hubanneellee bareeda. Kan hubanne sun immoo haala jireenya waan hin beekneef hubatuu fi dadhabee kan immoo hubateef haala jireenya akkaataa itti jiraatu yookaan immoo jireenyi ilma namaa keessatti akka gaariin illee akka badaan illee jiru waan beekaniif akka gammachuun jiru gaddileen jira, akka gaddi jiru gammachuun illee jira waan jedhanii amananiif amanan jechuudha. Saniifuu maaliif Yaasiin dhiistee ijoollee isii dhiistee biyyaan deemte? Yaasiin immoo anaa eeyyamsiistee hin deemne jedhee jira. Isiilleen eeyyamsiisne jettee jirti. Garuu dubartii takka wallahi yoo gammachuu qabaatte ijoollee isii gettee hin deemti wanni jedhamu mustahiil hin jiru jechuudha. Waa'umatu irraa hir'ate waa'uma dhabdee achii kuttee jechuudha. Yaasiin akka jeetee hin gorsanii yookaan immoo gosa isiitii yookaan immoo waan akkasii san haasaa ture. Isallee waanumatti dhagahame ta'uu danda'a, Allahu aalam. Isiin illee ani waa'ee gosa kiyyaa waa takkayyuu wanni dakhalee hin jiru yookaan immoo wanti isaan gahee hin jiru. Jireenya kiyyaadhatu uffatuu qaba, anatu xaaratuu qaba jettee jirti. Sun dhugaadha. Abbaa faati keetiyyuu jireenya kee keessa seenuu qabani, jireenya keessitu dhaabatuu qaba malee namni tokko dhufee si dhaabuu hin danda'u jechuudha. Yookaan si sirreessuu hin danda'u. Namni ati sirreessuu dandeettu simatu sirreessuu danda'a jechuudha. Saniifuu ifama sagaleen kiyya xiqqoo qofaan waan naqabe furdatee jira. Saniifuu maal taateen jedhina. Waan san ta'eef jechuudha jireenya ilma namaa keessatti wanni dabaru waa hedduutu jira. Akkasti addaan deemuutu irra caaltuudha jechuudha. Akka wal bira taa'anii wal gaggalaafatan san osoo ta'in walirraa deemanii wal ilaaluun eenyutu balleessaa qaba, eenyutu immoo yaada gaarii qaba, eenyutu immoo yaada gaarii hin qabne wanda jedhu san irratti isaan mari'achuu qaban yookaan immoo laaluu qaban. Namni tokko yoo walirraa fagaatee yaadaan illee haa ta'u qalbiin illee haa ta'u uf bira taa'eetiin waa hunda murteessuu danda'a jechuudha. Hin argitanii warra walii irraa hin deemne kan immoo ibiddaan yookaan immoo waan tokko walirratti raawwataa jiranii jechuudha. Sanii mannaa dammoo oolumarraa fagaatanii jiraachuun bareeda. Ilmi namaa ka haga feellee yoo ta'e obsa qaba. Obsi isaa daangaa yoo darbe waan hin taane faa dalaguu danda'a jechuudha. Waan isarraa afaan eeggamne gochuu danda'a jechuudha. Saniifuu namni tokko yoo aare yookaan immoo miira aarii keessa yoo seenee miira gammachuu hin qabaanne taanaan bakka sanii fagaatee yookaan immoo achi deemee murtii wayii murteessuu qaba jechuudha. Yaa ka adda deemanillee taate yaa ka waliinillee jiraachuu danda'an taate yaa jireenya isaaniillee fooyyessanii bareeda godhanii ka jiraatan yoo taate jechuudha. Haala saniin waliin deemuu danda'anii jechuudha. Saniifuu garuu lafaa ka'anii waan akkanaa kan argitanii waan hin taane ka walirra raawwatuun hin barbaachisu jechuudha. Isin galee gaafa isiin waan gaarii dalagdu si jaalannaa, si cinaa jirraa, nama jabduudha,
nama akkasitti jennee faarsinee eegamoo namni tokko xiqqooma waa balleessee adaati nama akkanaati ati nama akkanaati jechuun osoo hafee bareeda. Maaliif duruma nama laalaa nama jaalattaniif nama hin jaalanne jechuudha. Namni jaalattani hundinuu waan badaa akka dalagu hin feetan garuu waan badaa hin dalagu yookaan immoo waan hin taane hin dalagu jechuun hin ta'u ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif ilmi namaa waanin jireenya isaa keessatti galaxni illee jiruuf jechuudha. Wanti gaarii illee jira, wanti badaallee waan jiruuf jechuudha. Ilaalcha akkana namaaf qabdan kana osoo sirreeffattanii bareedaa jechuudha. Maaliif isaan amma yookaan piraank illee gochuu danda'anii yookaan aaranii ta'uu danda'a yookaan immoo dhugaa wal lolanii ta'uu danda'a. Yaani hin beekamne isinii galee akira isaan amma akkana jedhan malee yookaan lolaa agas ga'ee fa'aa ta'uu danda'a. Mee uummatuma kanaayyuu haga nu jaalatan hilaallaa mee nu jaalatan moo nu jaalatanii osoo anaafatti ol lollee yookaan osoo anaafatti waan akkana ol goone silaa mee ilaalcha akkamii nuuf qabanii jedhanii yookaan fattanaaf isin fattanuuf yookaan uummatuma asirra jiru kan fattanuuf ta'uu danda'a jechuudha. Nama tokko yoo jaalattan akka namummaa tokkotti jaaladhaa malee badii isaatiif gaarummaa isaa laaltanii hin jaalatinaa jechuudha. Isinii galee maaliif jennaan rabbi miti isaan nama malee jechuudha. Namni dammoo hin gufata, namni dammoo hin balleessa, namni dammoo waan hin taane dalaguu danda'a jechuudha. Waan san ta'eef ilaalcha akkanaa kana osoo miira keessaa baatanii namallee jechuun mufachiisuu baattanii bareeda. Isinii galee kaleessa si jaaladhaa akkanaa si kabajaa ati nama gaarii ati nama waan nama barsiistu ati waan akkanaati jettanii ni deebitanii dammoo yoo qalbii isii akkasitti cabsitan baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Haa ta'u malee isinillee akkuma isii san taatanii jechuudha. Maaliif isinillee nama kaleessa isii biratti gaarii taatanii har'a immoo isii biratti nama badaa taatanii jirtanii jechuudha. Akkuma isiif barreessitan isiniifillee isinii barraa jechuudha. Maaliif isin gaafa isin kaleessa nama gaarii jettanii faarsitan san isinillee isin faarsaa turte jechuudha. Garuu har'a isii cabsitanii yoo jettan isinillee akka isin cabsite yookaan immoo akka isin gatte hin dagatinaa jechuudha. Saniifuu ani garuu filannoon kiyya baga walirraa fagaatanii wal bira ta'anii wal mataa wal dhukkubsuurraa yookaan immoo waan biraa ofitti walitti fiduurraa akkanatti adda deemaniitiin jireenya isaanii jiraatanii ilmoo isaanii guddisuun irra gaariidha jechuudha. Garuu osoo turin osoo buliin dammoo yaasiin isii bira ka deemuu rabbi haa taasisuu jechuudha. Aariilleen yookaan dallansuulleen yookaan isaan jidduu jiru taate rabbi aariif dallansuu isaanii kana isaanirraa fuudhee akka gaariitti akka isaan jiraatan rabbi haa taasisuu jechuudha. Rabbi irraa wanni dhabame hin jiru jechuudha. Wanti hunduu rabbi harka jira jechuudha. Saniifuu rabbi waan akkasiisan isaaniif haa uumuu jedha. Maaliif ilmi namaa beektanii waa hedduu qabaa jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Waa hedduu uffisatee deemaa jireenya isaa kana waa hedduu jechuudha. Namni hundi isaatiiyyuu jechuudha. Waa hedduu uffisatee deema kan gaariillee kan badaallee kan waa hedduu jechuudha. Saniif ilaalcha isaaniif qabdan kana osoo sirreessitanii bareeda. Yaasiin bichaa osoo hin ta'in isiillee yaasinillee ijoollee isaaniillee jechuudha. Rabbi haa qajeelchu. Sheexana jidduu isaanii seenee sana rabbiin haa baasuu jechuudha. Ilmi namaa waa malee waliin lolu jechuudha. Masaanullee yoo kan irratti fide taate yookaan immoo namallee kan irra jaalate yoo taate kaanuu dubartiin irratti hin eeggalamne maaliif isiniin jenna masaanuun wanuma jiru jechuudha. Saniifuu isiillee mataa ofiitti fudhatte waliin jiraachuudha. Yoo sanii miti taate dammoo rabbi walitti isaan qajeelchuu jedha. Gara kiyyaatiin isinillee yoo yaada qabaattan yaada keessan ibsatu mirga qabdanii namni yaada hin ibsatin namaan jiru jechuudha. Ani yaadni kiyya isuma kana jechuudha. Har'a sagaleen kiyya hedduu furdataadha. Xiqqoo akka qofaallee na godhee deebi'ee ribaallee amma ka'e. Saniif isinin ja'a sagaleen kiyya yoo isiniif furdate I'm so sorry isinin ja'a asumaan jechuudha.
innaa dhugaa dubbachuuf Yaasiin ilmoo isii baay'ee tokko nama gaddisiisanii haala kanaan jireenya isii surree godha. Bakka kanatti sagalee isii dhaggeeffadhaa. nama reeroo akkamitti qofoofadha kan dabalata ammaas makaanus kan sadaffaa kabajaa gurguddoon isinii qaba isin baraan qofoofadheennaan isin tuffadheettu saniifu rabbina waa hunda laaftu laaruun waa godhu jireenya addunyaa tun kominti teessaniif waa hunda keessan laalan hedduu ulfaatti